Welcome everyone. In today's class, we're going to learn a very important grammar topic. We're studying the parts of speech, and today we will focus on pronouns. Fayyadamtanii kutaa irraa kanaan waa'ee grammar ilaaluu deemna. Waa'ee grammar yeroo ilaallu grammar jechuun part of speech dha. Okay? So today we will focus on pronouns. More specifically, we will learn about personal pronouns. Okay? Keessaaf warraan tana kan irratti xiyyeeffannaa ilaaluuf deemnu pronounii keessaa isa personal pronoun jedhudha jechuudha. So what we are going to learn about personal pronoun is, about what they are, how they work, and how to use them correctly in sentences. So why personal pronoun yeroo barannutti wantoonni nuti ilaaluuf deemnu maalummaa personal pronoun dhaati tokkoffarra akka barannu akkaataa isaan hima keessatti itti hojjetanidha. Hima keessatti akkam akka fakkaatan tokko tokkoon gabbunee kan ilaallu ta'a jechuudha. So stay until the end of the lesson because you're going to understand everything clearly and improve your English skills. So hanga xumuraan faana turaadha. Let's get started. If you remember in our previous class, we have 8 parts of speech, right? Kutaalee darban keessatti yeroo dheeraaf hin baranne garuu waa'ee part of speech ilaallee turre. Parts of speech yeroo jennu bakka 8tti adda qoodama. Isaanis nouns jenne waa'ee nounidha. Qoqqoonnee ilaallee turre. San booda kan jiru pronounsida. Pronouncing maal akka ta'e ilaaluuf deemna jechuudha. Okay? Asirra jirra jechuudha. Kanaaf halluu keelloo irratti wadne jechuudha. Itti aansuudhaan waa'ee adjective ilaalla. San booda verbii ilaalla. Akkasuma adverbii ilaalla. Okay? Preposition waan jaamu ilaalla. Conjunctions waan tajaamuu fi xumura irratti articles. Article ilaallee jirra. Irra deebinee ilaalla jechuudha. Rakkoon qabu jidduudhaan ilaallee turre. So wantoota arraaf nu barbaachisu kan irratti xiyyeeffannu isa kami? Part of speech keessa isa pronouns jedhamu kan irratti xiyyeeffannaa jechuudha. Okay? Pronounin kuni maal akka ta'e isaanuma bakka meeqatti qoodamu kan jedhu irraa eegallaa jechuudha. Okay? What's pronouns? Maal jechuudha? Pronoun jechuun hin beektu jechuudha. Viidiyoolee adda addaa keessatti tuttuqnee turre. So, what is pronoun? So, according to this explanation, a pronoun is a word that replaces a noun. Okay? Kana jechuun jecha maal bakka bu'uudha? Bakka maqaa bakka bu'u jechuudha. Wanti lafa kanarra jiru hundi maqaa qabdi miti. Maqaa isaaniitiin yaamuudhaaf maqoota isaaniitiin yaamuudharra maaliin bakka buusna? Yeroo itti fayyadamuudhaaf deddeebii yookiin immoo wantoota deddeebisnee maqaa namaa dha'urra. So, pronounidha yoo bakka buusne haasawni keenya irra nuuf salphata jechuudha. So, pronounin wanta maqaa bakka bu'udha jechuudha. Okay? Wantoonni nuti bakka buusnus maal faadha? A person, namoota ta'uu danda'a. Okay? Place, iddoolee adda addaa ta'uu danda'a. Or things, maybe wantoota jechuudha. So, this is to avoid repetition. Maaliif kan kana fayyadamnuuf yoo jettan ta'e pronounii jechuudha. The reason why we're using pronouns is just to avoid repetition. Okay? Sababni isaa maaliif deddeebii balleessuuf jechuudha. Haasawa tokko keessatti maqaa namootaa yookiin immoo maqaa namootaa yookiin akkasuma maqaa wantoota deddeebisnee fayyadamurra pronounidha yoo bakka buusne haasawni keenya bareedaa ta'a jechuudha. For example, instead of repeating, the noun again and again, we use a pronoun. For example, maaltu jira? Fakkeenyaas jiru. Maal jedha himni kun? Maryam is kind. Maryam
helps her father jedha. Asirratti Maryam gaariidha. Full stop godhe. Maryam helps her father. Maryam abbaa ishee gargaarti jedha. So asirratti Maryam jedha, as deebi'ee Maryam jedha, himni biraas yoo dhufe Maryam jechaa deema. So just to avoid this, okay, isa kana dhabamsiisuudhaaf pronoun fayyadamne jechuudha. So ka ta'uu qaba akkamii? Maal ta'uu qaba? Jalqabarra irratti Maryam is kind. Asirra maal godhuu qabna? She helps her father. Isheen abbaa ishee gargaarti. Dhumate jechuudha. Akkas ta'uu qaba. So faayidaan pronounidha isa kana jechuudha. So waa'ee pronounidha yeroo kaafnutti pronounis akkasuma iddoolee 8tti qoodama. The first one, personal pronouns. Possessive pronouns. Maal jennee dubbisna? Possessive immoo maal jenna? Possessive. Akkasitti dubbifna jechuudha. So possessive pronouns, reflexive pronouns. Then we have demonstrative pronouns, interrogative pronouns, reflexive pronouns, indefinite pronouns, and finally we have reciprocal pronouns. So in today's class we're going to be focusing only on personal pronouns. Kutaa irraa kanan so personal pronouns ka jedhu kanarratti xiyyeeffanna jechuudha. Okay? So what are personal pronouns? Maal beektume waa'ee personal pronounidha. In beektu kutaalee adda addaa keessatti, viidiyoo adda addaa keessatti barattaniittu. So personal pronouns are, as we have tried to say at the beginning of this video, we say personal pronouns are words that we use instead of people's or things name. Okay? Personal pronoun yeroo jennu jechoota nuti fayyadamnudha jechuudha. Instead of what? Bakka maalii kan nuti fayyadamnu? Bakka namoota akkasuma bakka wantootaatti buusuudhaan yookiin bakka buusuudhaan. Okay? Maqoota kanneen bakka buusuudhaan kan nuti fayyadamnu pronoun yookiin immoo personal pronoun jedhama jechuudha. Bamaqa isa jennu san jechuudha. Okay? There are two main types of personal pronouns. Ingliffaa keessatti personal pronouns ka jedhamu bakka lamatti bahaa jedha. Isaanis subject pronouns and object pronouns jedhama jechuudha. So bakka meeqatti adda baa jenne personal pronoun inni jennu subject pronouns, object pronouns jedhamuudhaan bakka lamatti adda baha. Let's begin with subject pronouns. Subject pronouns isa jedhamu kanaan haa eegallume. Bamaqa subjectii jedhamu kanaan jechuudha. Subject yeroo jennu afaan keenyatti maali? Mataa. Okay? Himni tokko mataa qaba. Yeroo hunda mataa jennee ka dubbannu sun. Mataan yeroo hunda eessa ta'a? Jalqaba himarra ta'a. So mataa himaa tahee yeroo dhufutti jechuudha pronoun. What are subject pronouns jedha Ingiliffaan? Maali subject pronouns yeroo jennu maal jechuudha jedha. Ibsiisaa kan inni itti kenne who does the action jedha. Gocha hima san keessatti okay raawwatame kan godheedha jedha. Okay? Who does the action? Isa action asan raawwate yookiin gocha san raawwate. Or pronouns that shows who is doing the action in a sentence. Hima san keessatti akkuma reefu isiniin jedhe gocha san kan godhu yookiin godhaa jirudha jechuudha. Again, subject pronouns can be divided into singular and plural subjects. Okay? Subjectummaan kun ammas jechuudha. Subjectiin pronounii kun bakka lamatti adda baha. Isaanis maali fi maali? Singular fi plural subjects jedhama. Subjectii keentee fi subjectii danuu jedhamuudhaan bakka lamatti adda baha. Singular subjects kan jedhaman isaan kan faadhame tilmaama. Fakkeenyaaf isa I jettu kana jechuudha. Maali inni? Singular subject jedhama. Fakkeenyi isaa I am a teacher.
Okay? I'm a teacher. Ani barsiisaadha isa jedhu jechuudha. Singular subjectiin inni lammaffaa you isa jettu kana jechuudha. Subjectii qeenxee jedhama jechuudha. Mataa hima qeenxee jechuudha karaa biraatiin. Fakkeenyi isaa you are my friend. You're my friend. You're my friend. Akkasitti jenna jechuudha. Ati hiriyaa kooti yeroo jettu jechuudha. Subjectiin singulaariin yookiin immoo mataan himaa qeenxee ka jennu ka biraa hiidha jechuudha. Isa ka jennu kana. Fakkeenyaaf he plays football. He plays football. Asirratti plays ka jenneef sababa mataan hima kanaa yookiin subjectiin kun qeenxee ta'eef jechuudha. Silaa play jennaa jechuudha odoo mataan hima kanaa we faate we play jenna malee we plays hin jennu. Okay. Inni sadaffaadha subjectiin qeenxeen jechuudha yookiin immoo singular subjects ka jennu jechuudha. She isa jedhamu kana. Ishee jechuudha. For example, she likes coffee. She likes coffee. Isheen maal feeti? Buna feeti yookiin buna jaalatti isa jennee dubbannu sana jechuudha. Inni xumuraa it isa jedhamu kana jechuudha. Singular subjectii keessaa inni xumuraa isa it jedhamu kana jechuudha. So, for example, it is raining. It is raining. Kajennu. It is raining. It is raining. Okay. Maal godhu jira? Roobaa jira. Jenneeti dubbanna jechuudha. Itiin kun wanta naman taaneef fayyadama. Wanta naman taane hundaaf itii fayyadamne jechuudha. So, roobni asirratti namaa mitigaa. Saniif itti fayyadamne jechuudha. It is raining. Tanaaf jenne jechuudha. Okay. Walumaa gala singular subjectii meeqa qabna? I tokko, you lama, he sadi, she afurii fi it ka jedhamu shani. So we have 5 singular subjects in English. Okay? Amma immoo plural subject ka jedhutti haa dhufnu. Plural subjects kana jechuun mataa himaa danuu jechuudha. Fakkeenyaaf isa we jedhamtu kuni maali? Plural jechuudha, danuudha. Subjectii danuu jedhamti. We live in Egypt. For example, if I say we live in Egypt, biyya Egyptii jirre yeroon jedhu jechuudha. Subjectiin plural inni lammaffaadha. You isa jettu. Asirratti wanni isin beekuu qabdan you'n singular subjectii keessas ni jirti. Amalli isiin jijjiirama jechuudha yeroo hunda isiin addaa jechuudha kana beekaa asirratti. So you are students. You're students. Asirratti you isa asitti dhufte tanaafi okay, you isa plural subjectii keessa dhuftee fi you ishee singular subjectii keessa dhufte wanni adda godhu maali? Namicha yookiin immoo namitti dubbisan dubbattu qofaatu beeka. Yeroo ati nama tokko kallattiidhaan itti dubbattu ija keessa laalaadha. Namni sun yoo tokko ta'e you are bad person jettee ati nama badaadha yeroo jettee itti dubbattu nama tokko dubbatu jirta. Asitti immoo isa plural kana keessatti barattoota dilatti achi garagaltee fuula kee you are beautiful students. Isin barattoota babbareedoodha jettee yeroo itti dubbattu nama hedduu ta'uu waan beektuuf. So ati dubbataan waan san dubbatu jechuudha. Isa you jedhu kana dubbatu nama ati itti dubbattu irratti hundaa'uudhaan plural immoo singulaari ka jedhu jala galaa jechuudha. So kuni kan murtaa'u dubbataan dubbii san dubbatu nama itti dubbatu kanaatu murteessaa jechuudha. Clear, right? I hope it is clear now, right? Bareeda. Plural subjectii inni sadaffaadha.
They isa jettu kana jechuudha. They. For example, they speak English. They speak English. Isaan Ingiliffaa dubbatu.